abbootiin koo fobboloottan koo anarrattis arsicharrattis kadhadhaa. Waaqayyo kan kadhatte hundaasiif dhaga'u. Hangafoota kan mana kiristaanaa luboota kan ta'an kan Malkiiseedeqiif kan Aroon. Aarsaa Zakkaariyaas akka fudhate aarsaa kee qurbaana keessa siif haa fudhatu. Kadhannaa qulqulloota qiddaasee ergamoota ergama duukaboota kan fudhate Waaqayyo keenya gooftaan keenya fayyisaan keenya kadhannaa keenya qiddaasee keenya hundanuuf haa fudhatu. Kadhannaa eebbi qulqulleetti dubroo Maariyaam hunda keenya wajjin haa ta'u. Biyya keenya biyya nagaa biyya jaalalaa biyya tokkummaa nuuf haa taasisu. Kadhannaa eebbi ergamaa qulqulluu Gabri'eel hunda keenya wajjin haa ta'u. Guyyaa har'aa yaadannoon kan taasifameef hunda lubbuu isaanii nuuf haa boqochiisu. Kadhannaa keessaniin nu yaadadhaa jedhanii galcha warra galchan hunda kadhannaa isaanii nuuf haa fudhatu. Yaa Abbaa keenya jennu laphee keenyatti.